Ayyee kitaaba waa'ee nyaataati jechaadha. Ayyee gosoota foonii, gosoota nyaataa. At'imaa jechuun sila amma gartee gaa jammu xa'aaminiidha. Xa'aama hoggaa jenne wantuma nyaatamu hunda wal ga'e ture. Garuu as jalatti immoo kan dubbatamuu deemu waa'ee gartee gaa foon halaalii fi kan haraam ta'an jechuudha. Egaa maaltu halaalii maaltu haraami waan jiru jechaadha. Ayyee. أحاديث عامة حديثة وليقلا في الأطعمة جتشون ويناتا خيستي وعددها جتشون وعددها لكوسي سيدا أي 10 أحاديث حديثة خد أنتو وجرو أسجلت تجرا الحديث الأول يجتون دينة كفارا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه نعمان بشير الرقبة فمي ربي سر جالتك قال نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجم ربي خجون أجيه وأشار جتون هالا أجرسيسين أنيو نعمان بن بشير كن هالا أخيخين جتون ملا أخيخيتي وفي رواية جباس بلا خيست مه وأهوى جت bakka ashaaratun jettu ta'a waa jettu jira haala qubasaa san laateen gara gurrasaatti jechaadha. Wa ashaaraanis ilaa udunee jechuu gara gurrasaa lamaanii. Maaliif jechu gurra kiyya kanaaniin dhagayee jechu. Ilaamma. Ta namni himutti hin jiru. Wa ashaara jechuun haala akeekeen Nucmaan ibnu Bashiir kun gara gurrasaatitti haala agarsiiseen. Riwaayaan biraa immoo wa'ahwaa jetti laa qubasaa haala laateen gara gurraatitti jechaadha. An Nucmaanu jaabir kun olaanma innunu Nucmaan haala akeekeen bi'isbacihi jechuun qubasaa lamaaniin ilaa uduneehiin gara gurrasaa lamaaniititti jechaadha. An Nucmaanuun gaa wa'ashaaraa waliin isini deema laamma. Wa'ashaara Nucmaanu bi'isbaceehi ilaa uduneehi. Riwaayaa wa'ahwaa jettu irratti immoo وأهوى النعمان بإصبعيه قبسا لمان هاللاتين إلى أذنيه يجون غرا غرسا لمان تتحالا غرتي قبسا لمان كان لاتين أكسي قبان أغرسيسي جيتشارا مال جردو بيرغما مال جون دقيد إن الحلال بينون حلال إفا وان دقتا أمتي دريتا أجيتشارا حلالا مغرتي ملتا إفات ملتادا وإن الحرام بين حرامي سماسيس إفا أيوة شرو مخيستو دخاتا قو ملتادا يجو حرامي سي بكمار وبينهما جدو إسال لمن كانت التمه جدو جدو حلالي في حرام التنجر أمور مشتبهات وانتوتا والفقات أوتو جرو يجارا مالي والفقات ونخن halal gar tokkoon hoggaa laalan halal fakkaatti gar tokkoon ammoo haraam nam fakkaatti. Wantoota namarratti wal fakkaatantu jiru. Ta halal gootee muruus hin dandeenye. Ta haraamis gootee muruu hin dandeenye. Tamma jidduma tanatti namarratti wal fakkaatan laa yaalamuhunna. Tani isaan hin beekne jechuun wantoota wal fakkaatan san kasiiru minannaasiin baay'een namoota kan hin beekne jechaadha. Irreedduun nama amma gartee gaa hin beeku waan san garuu immoo ni beekama wanni sun warra waa beekuuf laa ya'lamuunna kasiiru minannaasi hoggaa jiru irreedduutu hin beekne malee harki xiqqaan ni beeka ulamaa'onni warreen mujtahidoota ta'an warreen gartee gaa diinal islaam kana keessatti ciccimoo ta'anii adillaalee hedduu bira ga'anii beekan sun ni beekan. Amma namoota beekumsa dilas hin qabne irratti wal fakkaata jechaadha. Wanni kun fakkaatuun eenyu laaluudhaan warra beekumsi isaanii xiqqaasan laaluudhaan immoo. Laa yaalamuunna kasiiru minannaas irreedduun namaa kan hin beekne garuu namni gartee gaa wayyabni tokko hanqi tokko ni beeka jechaadha. Maaliif jennaan mujtahidtoonni gaa ijtihaada isaaniitiin waan kana gara qaban beekan laamu. Taaraa maraam jala galchanii tammoo halaal jala galchan.
فمن اتقى الشبهات جدي أما إرجمان صلى الله عليه وسلم namni waan isarratti wal fakkaate eeggate jedhe shubahaata san ela namni eeggate istabra'a jechuun qulqullummaa argamsiise lidiinihi diin isaatiif qulqullummaa argamsiise jecha wacirdihi naamusa isaatiifis jechaadha. Amma waan hojjettu keessatti adillaa firaa laaluu gaarii wanta sirratti wal fakkaate immoo ifumarraa dhiisu wayya. Adabaas eeggachuu gaarii jechuudha. Maqaa fiitiis eeggachuu gaariidha. Amma hungaa zamana irraan tanaa immoo waanuma kanaa kanarratti wal arrabsamaa jira gaa. Garuu immoo namni hoggaa walitti dubbatu adillaa yoo walitti dubbate gaariidha. Beekumsummaas wantoota garii ulamaa otuma gurguddoof yoo dhiisan gaarii istabra'a jeelaa amma qulqullummaa argamsiise lidiinihi diinsaatiif. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك جل أن إرجمان حديث براخة لا وان سشك زيتك في الرئيسي جرا وان سشك سيسني دب يجرا ناموس ساتيس أما مكاي فيتيس إيجون غاري وما وقع جنماس نمني بوئه في الشبهات وان سرت والفكات سن كيس نمني بوئ وقع في الحرام حرام كيس بؤ دهات ججرا qaarabal wuquuca jechuudha malee yoo gaa namni shubahaata keessa bu'e haraam keessa bu'ee yoo ta'u ta'e maal ta'e jechuudha. Shubahaata jechuun haraamii jechuu dhufa hoggas. Garuu immoo yaanni wanni kun akkasii miti. Halaal dirree taa'aa mul'ataadhaa eenyuu ni beekaa. Haraamis dirree taa'aa mul'ataa eenyuu ni beekaa. Jidduu tana jira wanni nama dhibu. Wanni namoota hedduu irratti wal fakkaatu. Ulamaa'ota malee namni kun adda baafachuu hin dandeenye. Kanaafuu ati maree waan sirra wal fakkaate tokko keessa yoo buute haraam keessa buute hin jaamula. Haraam keessa bu'uu dhiyaate jenna jechuudha. Kun immoo muqaarabaadha malee wuquucaa gartee haraam keessa seenuutii miti. Qaarabal wuquucaa bu'uu dhiyaate fil haraam jechuun haraam keessa bu'uu dhiyaate jechaadha. Fakkeenyi ergamaan sallallahu alaihi wasallam godhanuuhu kana namaanuma ibsa. Kun maal jedhan isaanuu karraa'ii jedhan. Namni gartee gaa shubahaata keessa bu'u sun karraa'ii jechuun akka tiisi ta'eeti. Yaraa jechuun katiiksu beeyladaa isaa. Hoolal himaa jechuun haloo moggaa katiiksu. Seera moggaa katiiksu jechuun dallee moggaa tiiksa laamma. Bakka silaa gartee gaa irraa dhorkamee jiru. Bakka haloo citaa irraa nama eegan san moggaa tiiksa laamma. Hoolal himaa jechuun moggaa seeraa lafarraa seeramtee jirtu moggaa akka nama gartee gaa beeylada isaa tiksuu jechaadha. Yuushiku jechuun ni dhiyaata inni kun yuqaaribu jechuu ayyarta'a fi jechuun achi keessa dheechisuun gaaf tokko laamma hanga duraa kana yoo moggaa oofillee gaaf tokko dallaa baneetti naquun isaa hafan qabu ni shakkama ni eeggama jechaadha. Yuushiku ni malaa ayyarta'a fi beeylada isaa san dheechisuun nyaachisuun fiihin haloo silaa gartee gaa irraa axxaramee jiru san kan dalleennitti ijaaramee seeramee jiru san keessa dheechisuun isaa ni dhiyaata jechuun ni mala jechaadha. Akkasii waan takka baree addumatti dhiyaataa deemtuuni addaabti goota laawwan san rakkinan qabu maal waa qabaa miti je'eetuma oduma deemuutu gaafa kaan baneetti naqa jechuudha. Akkasi namni shubahaata keessa deddeemu. Haraam keessa bu'uun isaa teessee numa dhiyaataa jechuudha. Akkuma tiisee saniiti. Alaa jechuun dhagayaa jaan ergamaan sallallahu alaihi wasallam. Wa inna likulli malikin mootii hundaaf tahaadha himan jechuun seerri wanni inni irraa nama seeru jechuudha. Lafti inni gartee gaa irraa nama dhoorku uummata eegu mootonni hundinuu ni qabu jechaadha. Yookiin waan irraa uummata seeran qabu. Alaa jechuun dhagayaa jaan wa inna himallahi jechuun seerri rabbii wanni inni irraa nama seeru mahaarimuhu jechuudha. Wantootuma inni haraam godhe sani egaa sani wanni rabbiin irraa nama seeru. Namni imma shubahaata keessa deddeemu gaafame malee gaafa kaan dhaqee haraam keessa bu'aa jechaadha.
حرام سن كيس بؤو إساتي تدياتا أكما تيسيتي سانيتي جيتشوغا أما موتوني هندنو سيرا متا ساني قبو وان إرا سيران قبو آية دي سموه صعب بن جساماتو كيست لا حما إلا لله ورسوله جد أو كما قال أيوة وان تقرى نما سيروني ربي في إرجمات أفملين تو لفتو قرى نما سيراني akka uummannitti hin fayyadamne irraa dhorkuun yoo rabbii fi ergamaa rabbiitiif ta'e malee wanta ergamaan irraa seeruu turan saniif yoo ta'e malee amma faradoo jihaadaa fa'aaf faradoo gartee adda addaa geejjiba garaagaraa fa'aadhaa fi irraa nama seeranii sanii jecha seeruu turan. Wanta akka gartee ergamaan irraa seeruu turanii san keessa yoo ta'e malee waan mataa ifiitiif uummata lafa tokkorraa seeranii akka achitti hin fayyadamne dhorkuun hin ta'u jechaadha. Amma kun immoo asitti alaa wa inna likulli malikin himan jee. Kun immoo waanuma jiru waaqicuma jiru himuudhaa jaan. Mootonni hundinuu waan irraa nama seeran qabu. Shari'aadhaan deemanii odoo hin taane diiniin deemanii odoo hin taane egaa isaan akkuma gartee egaa bulchuun isaanii mijaa'u. Akkuma gartee egaa maslahaa fi ilaalaniifa irraa nama seeru mootonni hundinuu ni qabudha. Waanuma jiru hime jechuudha. Inni sun ammoo akka amantiititti rabbii fi ergamaa rabbiitiif malee nama biraatiif wanni kun hin ta'udha. Namni tokko kanuma lafaa ka'eetuma lafa uummataa takka irraa nama seeree akkanaa jettanii waan kanan fayyadamina jee irraa nama dhorkuu hin danda'u jechuudha. Yooniif immoo waan akka ergamaan gaafa duraarraa nama seeruu ture saniif waan saniif oolu yoo ta'e malee. Sun amma faradoo jihaadaatii fi geejjiba adda addaa kan dirree jihaadaatti ittiin bobba'an fa'aa nyaachisuuf akkasitti irraa nama seeruu san jechuun alaa jechuun dhagayaa ja'an ergamaan wa'inna fil jasadi qaama ilma namaa kana keessa ni jira mudghatan kutaa foonii takkaa jira jechaadha. Foon tokko jira idaa salahat jechuun hoggaa isiin sun tolte salahal jasadu kulluhu qaamni hundinuu ni tola jechaadha. Isii keessaniitiitu qaama namaa kana keessa qixa gartee gaafsilchoo foonii waan namni foon hanga namni alanfatu tokko waan akkasii takkaa jira jechaadha. Yoo isiin sun tolte qaamni hundinuu tani tolu. Wa'isaa fasadat hoggaa isiin sun badde fasadal jasadu kulluhu qaamni hundinuu ni badaa jechaadha. Alaa dhagayaa wahiyal qalbu jedhe gaalamma. Isiin sun qalbiidha. Qalbii mahallii aqlii bakka aqliin teessu jechaadha. Yaada. Sani amma edaa qaama namaa kana keessa bakka jabduun eeysa onneedha yookiin qalbiidha jechuudha. Qalbiin akkuma maqaan isii kun agarsiisu taqalluba isiitii fi li'annaa tataqallabu jechuun isiin akkuma zaahiraan dhiiga raabsuu fi deebisuudhaafis akkasitti yeroo hunda gartee dhawattu sochootu ma'anaadhaanis akkasumatti gara gaggaltee jechaadha. Hin teessu'ee amma yoo waan tokko irratti kaatee wanna goote isii sanirraa deebitee amma akka biraa akkasii jechuudha. Kana maaliif marree ergamaan sallallahu alaihi wasallam yoo qalbiin tun tolte waa takka bakka qaamni hundinuu ni tola. Yoo qalbiin tollaan namni haraamirraayis ni eegama. Qalbiin tollaan namni wanta isarratti wal fakkaatu san shubahaata sanis ni eeggataan. Gaafa qalbiin badde immoo shubahaata miti haraam sanirraa hin dhaabbatu. Yaada. Amma kitaabula xiimati jalatti wanni fideef maaliree? Inna lalaala bayyinuu wa inna laraama bayyinuunidha. Foon keessaayis wanni halaal dirree taa'a haraamis dirree taa'a mul'ataadha. Garuu jidduu tana waan namarra wal fakkaatu jira jechuudha. Alhadiisu saanii hadiisni lammaffaadha. Anas ibni Maalikin radiyallahu anhu. Anas Maalik irraa gabaafame qaala ni jedhe Anas. Anfajnaa jechuun ni kaafnee ni ariine jechaadha. Arnaban jechuun illeetti. Illeetti takka. Illeessa gartee gaa ni kaafnee bakka inni duraan galu keessaa jechuudha. Illeessi gaa waan beekamaadha. Irra sodaataa bineensa
xixiqqoo bineensa gartee gaaraatii jaaninni kun hedduu waa ofirraa eega jechuudha. Waa ofirraa eeguu guddata waa sodaatan maasiisee yeruma takka tasgabbiin qabu laamma. Uma fiigaatuma oola. Kanaas ni dheeysa saniis ni dheeysaa jedhan. Jaadha. Bineensa keessa wanni dhiigni laguudhaatti dhufu isaa jedhan waan ajaa'ibaa. Sun waan ajaa'ibaati. Warri waa'ee gartee bineensaa qoratan akkas jedhaniin. Arnaban jechuun hilleettii yookiin hilleessa ni kaafnee bimarri zahraani bakka marra zaaraan jedhamtu achii gartee gaanii ariine ni kaafnee golisa isii keessaa bakka inni galuu jechuun magaa achii kaasanamma. Fasa'al qoomu uummanni ni ooriyan jechuun makaanii jala qabuudhaaf. Falaqabuu jechuun ni dadhaban. Ari'anii dadhaban. Luguuba jechuun ammoo maali? Dadhabbii atta'abuu ta'ee dadhabbii jechuudha. Ifaajaniiti ifaajee isaanii san keessatti dadhaban. Faaduraktuwaa jechuun ammoo niin dhaqqabee uummanni dadhabanii hafan. Niin dhaqqabee fa'aakastuwaa jechuun illee itti sanniin qabee illee isa san. Fa'ateetu biyaa jechuun illee itti saniin niin dhufee. Abaa xalahata. Abaa xalahatti niin dhufeen. Abaa xalahaan amma abbaa biddeenaa ka isaati galaa. Haadha isaa Ummu Suleymii abaa xalahaatiitu if jalaa qaba. Abaa xalahaatti niin fidee je'en magaa anas ibnu maalee. Fazabahahaa jechuudha. Abaa xalahaan ni qalee hilleetti san. Hilleessa jennamoo nuti hilleessa jechuurra hilleetti san turre fakkaatamu. Haattii ta'anii isaatiin itti deebisaa deemu jira. فذبحها يجون اللي تسن على أبي طلحاني وبعث يجون إرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير إرجع ما ربي نإرج بوريك يا يجون تفايسيدا إجا ميلا بودا خيسي خنا غرتني إرجع أو فخذ يا أخي بديد سي أكثر يجون تفاجئ ملام وريك جيمو فخذ جي جتوتي تو شكي دغا سن شكي راويني فقبله jechuun ergamaan ni fudhate akkasumatti irraa qeebalee jira amma kun maal ta'uu agarsiisa hilleettiin waan nyaadhamu keessa jirti jechuudha odoo waan haraam ta'u ta'e hin qeebalu ergamaanu kun haraamiif irraa dhiisaa jira lagabuu jechuun sun jee magaaraawiin abbaan kitaabaa naamu ayyee ta'ibuu jechu ni dadhaban. أيوة تعين كوني كسرى قول أمو قبا تعبو جاينيني تعب يتعبو من باب قريبا يطربش فريح يفرح يتشارى تعبو جتشوني دد وأعيو جتشوني ندد أبن جتشو توكما دد أبني من في غني أرياني دد أبن جتشارى ما الليتني يعدمتي جتشو في قاوني ديمو في الحديث الثالث حديث نتدفر أنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أسماء انت لأبي بكر راقبا فمي قالت يجون جت أسماء وبوليتي عائشاتي نحرنا جتون نقالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إرقما سنكيس يرو إرقما راسن نقالي فرسن فردني قال فأكلناه جتوني نياني جدّا كذي يتلامة فردي علالي جتّو قرسيسا جدّا أيوة فردك قال نياني ودوان رام توتي إرجماني راد أوركتوري زمن واحد بوخيسا هي ونخل سلا قرتي قاين فمو حرام تود آتيتو حلالي جمّا أيوة على عهد رسول الله وكما جتو ما قادوا بيتنا أيوة إسانيس قوموا قبني جتو نغرسي سوري سنغرسي سو فيتشارا غرين أما وري مذهب أبو حنيفة فاني حرامي جان مال رد أبتنيت والنسان رد أبتن آيات القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوا جئ والخيل يجون فردو والبغال غانجي والحمير هيتون هالروتا لتركبوها أكا إسي يابتني في ربين إسيني أومي
ilaa kun gaangee fi harree fa'a wajji dubbatamte rabbiinis akka yaabbattanii fi je'e kun imma duuba haraam jechuu garsiisa. Litarkabuu waan bar faayidaa isii keessaa tokko yaabbatu gurguratuutu man danda'u namichi. Gurguratuus ni danda'a walii kennuus ni dandayan waan raffi'atuus nima dandayan maasiisee saniifuu kuni haraam jechuun garsiisu. Achi keessatti dubbachuun haraamummaa isaan fidu adillaa biraa adillaan yoo adillaan haraam goote malee aslitti wanni hundinuu halaal ta'u. Amma wani fardini nyaadhamaa jechuu garsiisa. Biyya teenya keessatti namni nyaataa jira aadaan godhamne wanta tokko gartee gaa nyaatuun halaali jechuun dirqamaati nyaachuu qabdaa jechuu miti. وفي رواية قباس براخي ستني جرا ونحن في المدينة حالا نتي مدينة خيسة جرون جج أكز يتلام أسماء بنت أبي بكر أتشو ميسان برتي أتشو مبر فردك اللي نعني إرقما إيران أوركين لام سلاوان رام توتي وحي نبوة ريجارا الحديث الرابع حديثنا أفرفاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر عبد الله راجبا فمن النبي صلى الله عليه وسلم نبي جنان الأوركي اللحوم الحمر الأهلية فون هر نمت مدقطور رايجو هر حواسا والإنجراتو هر غرتي قبيلة نماتين تي نما والإنجراتو يجو فون هر من نما قلطور راين الأهلية يجو ما نبر هر نما والإنجراتو يجو harree hawaasa waliin hawaasatti madaqxee isaanitti mukuu baatee isaanii waliin jiraattu jechaadha. Harree mana namaa galtu sanirraa foon isaaniirraa ni dhoorkee ergamaan wa'azina ja'a kunoo dubbiin inumaa sirriitti dabaatee wa'azina jechuun ni hayyame iznii godhe fi luhuumil khayli foon fardaa keessatti jechaadha. Ka fardaa iznii godhaniiti halaal godheeti. Foon harree mana namaa galtuurraa dhoorkee damma. Dubbiin amma garuma asmaa himte san deemutti jira damma. Harree mana namaa galtu maaliif irraa dhoorkan garuu? Najisa. Inni rijsuun isiin najisa jechaadha. Wali muslimin jechuun muslimin ni jira. Wahdahu jechuun muslimoo qofaaf Bukhari keessaan qabu. Qaala jechuun ni jedhee. Eenyu jaabirii ja'a jechaadha. أكلنا جتون نيانجي جابر بن عبد الله جا زمن خيبر برا خيبر سن برا خيبر أمت تربة فاتي أكل قوسي جراتي الخيلان فردن نياني وحمر الوحشي حردي دوس نياني چارا حري قرتيغا غارج قلتسن حردي دو سنيس نياني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي جن الأوركني عن الحمار الأهلي هر نمت مدقت سنيران الأوركن هر من نما قلتو فونسير أرى الأوركن كنو أما الزمن خيبراتي فردي علالي جتشو غرسيسا خنيس هر دي دوني سماسيس هر انغارا هر بواتا جانسون سنيسي حلالي جتشو غرسيسم الحديث الخامس يجون دين شنفادا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال عبد الله بن أبي أوفى رغبا فمي جيها أصابتنا جتشون نك أبدي مجاعة جتشون بيلي أيوة نبيلا نك أبيج ليالي خيبر هل كانوا خيبر توريتوك أيوة غافا غرتيغا خيبرا مرسني تورنسن برا تربفار هل كانوا ونسي هل كتوك أمامي كانت دولام بيلتنوك أبدي جد إما عبد الله بن أبي أوفى جاور فلما كان يجون قمته يوم خيبر يجون قيان خيبرا أيوة قيان لولا خيبرا سنو قمته وقعنا جتون نبوني في الحمر الأهلية جد harree mana namaa galtu tan namatti madaqtu sanitti gatteenye fantaharnaaha
isiin qalleechara. Qalle jedhe imma harree as fuuneetuma. Tanuma waatti fe'atanii fidan tana. Tanuma yaabbatanii dhufanii tana kaanii qalan. Falammaa galata jechuun hoggaa danfitee jemma. Falammaa galata bi'a quduuruu jechuun hoggaa okkoteen foon isiidhaatiin danfitee waccu. Egaa amma hoggaa galayaana kana keessatti sagalee qabbaaftii mire. Hayyee hoggaa isiin danfitu alquduuruu jechuun okkoteeleen. Ayyoo ibidda jala buqqifnee hoggaanii fi foon isiidhaa saniin danfitee waccu naadaa munaadii rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam. Labsaan ergamaadhaa tokko ni lallabee jedhima. Ergamaatiitu labsa baasan sanimma gartee gaa labsa san dhageessisuudhaaf maal je an akfi'uu jechuun gadi naqa kombolchaa alquduura jechuun okkoteelee san ibiddarraa fuudhaati gadi naqaa jechaadha. Walaa ta'kuluu jechuun hin nyaatinaa min luhuumil humuril ahliyyati foon harree mana namaa galtuurraa shay'an waan tokkollee nyaatinaa jechaadha. Akkasit dhoorkan kun humma. Isaanumaa qalee okkotetti naqee ibiddarra kaa'e yaada. Garuu magaa beelawanii miti. Waan beela kanaaf furmaata ta'uutu argame. Yeroo beelti jabduun nama qabdee meeytaa'u nyaachuun ni jira laamma. Illaa maxxuriirtum jedhee miti waan itti sababa rakkinaatiin itti haajamtan malee hayyee amma kun egaa furmaata waan kanaatiisitu argame taagaamu. Akkasitti fuudhanii gannaqan jechuudha. Isiin sun itti fufaan akkasumatti jirti. Foon harree mana nama galtuu hayyee namaa waliin jiraattu haraami jechaadha. Amma biyya teenyattuu chaayinaa fa'aatiitu nyaata malee saree fi harreedhaas isaan ni nyaatan. Waan tokkollee nyaatinaa jedhanii dhorkan akka shari'aa teenyaatitti harreen hin nyaadhamtu jechuudha. Al-hadiisu saadisu hadiisni jaffaadha. An Abii Thaclabata radiyallahu anhu. Abii Thaclaba irraa gabaafame qaala jechuun ni jedhe. Harrama Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam. Ergamaan Rabbii ni haraameyse haraam godhe luhuumal humuril ahliyyati. Foon harree namatti madaqxuu nyaachuu haraam godhe. Foon harree mana namaa galtuu ta'ummataa waliin jiraattu san haraam godhe haraame jechuudha. Karaa hedduun dhufe jechuu baratiisne. Al-hadiisu saabi'u jechuun hadiisni torbaffaadha. An ibni Abbaas radiyallahu anhumaa qaala. Abdallah ibnu Abbaas irraa gabaafame ni jechaadha. Yaada. Kallattii hedduun dhufuu isaa laamma. Namoota hedduudhaatiitu gabaase. Dakhaltuun jechuun niin seene jemma Abdallah ibnu Abbaas. Dakhaltu niin seene ana jechuun anaafi. وخالد بن الوليد خالد بن الوليد نسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربيتي ولين تاني جتشارا نما سدتاني سينا بيت ميمونة من ميمونة ور ارجمات آسان نسين يرمى فأوتي جتشون ارجمان ندفميج بضب محنوذ جتشارا وكالي waadamaa ta'een jechuudha. Wakkallee gartee gaafoon isaa kun waadamee haniida godhame. Haniida jechuun amma gaa isa lafa jalatti akkasitti ibiddatti affeelamu sani gaa haniida. Hayyee bidabbiin mahnuudiin foon waadamaa ta'een hayyee wakkallee waadamaa ta'een ni dhufame fa'aa waa jechuun ni laate. Ilee jechuun foon wakkallee sanitti. Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan ni laate biyyatti harkasaa akkasitti gartee gaa fuudhuudhaaf harkatti laatemma. Faqaala jechuun ni jedhe ba'aduun niswati gariin dubartoota gariin hawwanii allaatii jechuun dubartoonni sunuu fi beeyti meeymuunata mana meeymuunaadhaa warreen jiran gariin amma gartee gaammaan tana hawwan yookiin dubartoota mana meeymuunaa keessa jiranii ni jedhan. أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي اتهما بما يريد أن يأكل
أيوة وان نياتشو فد يادا إيغا بما يريد يجوني وان نفدو غافدا يجو ورم أيا كل يجو نياتشو وان فدو ميتي ما فقلت يجوني نيجي جيلام تأكله جيجوني إيسا خناني نياتا هو ضب وكاليد inni kun wakkalleedha ergamaani nyaattaa hin je'eeni. Eenyu ja'an? Yaa Abdallah ibn Abbaas ja'an. Jara dubartoota kanarraa dhageeti gaamma. Ergamaan wanta nyaachuu fedhu meetii maa? Waan isaan nyaachuu fedhan. Wanna kana duuba nyaachuu ni fedhamoo kamii mee gaafadhaa faqultuun hin jee ta'a kunu ni nyaattaa waan kana huwa dabbuun jechuun wakkalleedha wanni kunii. Jennaan farafaa rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam. Ergamaan rabbii ni fuudhee yada'u harka isaa cuccumaan irraa kaase falam yaakul jechuun hin nyaanne jechaadha. Faqultu jechuun ni je yaa rasuulallah. Amma gaa eenyu je Abdallah ibn Abbaas jechaan yaa ergamaa rabbii aharaamun huwa wakkalleen kun haraami moo kamii? Qaala jechuun ni je laa lakki haraamii miti halaalii walaakinnahu jechuun garuu wakkalleeni lam yakun jechuun hin taane bi'ardi qawmii. Lafa ummata kiyyaa bakka gartee gammaan tana makkan jirtu wakkalleen tun egaa bi'ardi qawmii jechuun biyya gartee biyya ummata kiyyaan jirtu nuti hin beeknu fa'ajidunii jechuun ifittiin harkaa je a'aafuhu jechuun isa kana balfuudhaan ifitti harka je wanta tokko odoon feene yoo nyaatte wanni sun si nyaatti malee siifumaan gootu. Kanaafuu balfuudhaan ifi keessatti harkaa jechaadha. Edaa waan aadaa uummataati keessa guddattee sanitti hin nyaadhamne tokko waan isaa waliin bariniif si miidhuuf mala ifumarraa dhiifta jechuudha. Haraamii miti jedhanii himanii baramu. Qaala jechuun ni je Khaalidun Khaalidni je'ee fajtarartuhu jechuun ni harkifadhe jemmamoo. Khaalidis ammoo hochumaa dhufee mire. Innis warruma makkaati. Fajtarartuu jechuun egaa namni wal dhabalaa waan kana keessa. Ni harkifadhee fa'aakaltuu ni nyaadhee foowwakkallee dhaasan. Wannabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya haala ergamaan gara kiyya laaluun. Isaanuma laaleen arguun nyaadhee fuula isaanii duratti je'emma gaa Khaalid ibn Waliid jecha. Akkasimma gartee gaasaniifuu wanni tokko halaali jechuudhaaf dirqama ati nyaachuu qabdaa jechuu miti. Waan san yoo nyaachuu dhiifte adillaa'ee waan san halaali jettu san ni mormite jechuu miti. Halaalii jedhanii odoo ragaa baanuutu biyyatiyyan jirtu. Kanaafuu waan kana balfuudhaan if keessatti harkaa yoo xabiyaan gartee gaatiyya waan kanan feetu jedhaniituma yaaduma isaanii himatan laamma. Al-mahnuuz jee. Mahnuuz jechuun sun abidabbi mahnuuzin jedhee laacholitti wakkallee waadamaa ta'een ani eegaa xibsii godhameeti laamu ibiddatti waadamee akaawwamee tolfamee jechaadha. Al-mashwiyyu isa waadame jechuudha. Birradfi jechuun dhagaa oowwaa irratti jechaadha. Dhagaa oowwaa sanirratti kawaadame akkuma gartaa mana furnoo jedhanii keessattichi darbaniituma waadanii as baasan kana. Akkasumatti inni neesee dhagaa irratti dhagaa oowwaa irratti waadame. Wayya radfii jechuun je al-ijaaratul muhmaatu jechuun dhagaa oowwifamtuu taate jechaadha. Dhagaa ibiddatti oowwisanii achirratti foonichirra kaa'anii sanitti akaawwan sanitti waadan jechaadha. Yaada akkas jechuun wakkalleen wantoota nyaatuun halaalii keessaa tokko jechaadha. الحديث الثامن يجون دين سديت فارا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال عبد الله بن أبي أوفى رقبا فميني جيتشارا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي تولي ندول لجد إما أي بك لولاني ديمني 7 غزوات لولا تربة جيتشارا
lola torba ergamaa waliin hirmaanne na'akulul jaraadaan awwaannisa nyaachaa. Awwaannisa san gartee gaa nyaachaadha jechuudha. Amma awwaannisniinis wanta nyaatamu keessaa tokko jechaadha. Awwaannisni gaa isuma qorophiis wajji wal fakkaatan garuu inni awwaannisni hoomaadhaan deema. Hoomaa awwaannisaa jedhama. Gamtaadhaan deema jechuudha. Akka kanniisaatiin innis. Kara tokko deema waliin deema akkasitti deema. Kana nyaachaa lola torba ergamaa waliin hayyee deemnee lollee jedhee hime. Jaabir Abdullah ibn Abi Oofaa jechaadha. Alhadiisu taasicu jechuun adiin saglaffaadha. An zaadamin mudarribin. Zaadam ilma mudarribirraa gabaafame. Aljarmii jechuun warra jarmiiti maqaa gosa isaati jechaadha. Qaala jechuun jedhe mazaadam kunnaa jechuun turree ni taane inda abii Muusaa al-Ashaarii. Abii Muusaa al-Ashaarii bira turree. Ayyee mana hiriyaadhaan dhaqan laamma. Abii Muusaa al-Ashaarii bira turre fada'aa jechuun ni waame Abii Muusaan bimaa idatihi qorii isaa sanitti. Egaa nyaata nyaatu jiru san gabataa isaa sanitti ni afeeree jechaadha. Nama waame eenyu waame dhiiroo? Wa'aleehaa kunoo inni waame sun jaruma bira tattaa'u kana waamedha. Koottaani nyaannaa edaanuu gartee abbaan manaa tokko namni nyaata dhiheessaniif tokko hiriyoota isaatiin nama isa bira jiruun koottaani nyaannaa jedhee afeeruun jira jechuudha. Nyaata xiqqaallee ta'u wa'aleehaa jechuun haala gartee gabataasaa maa'idaa isaa sanirra jirtuun laxmu dajaajin foon lukkuudhaa jechuudha. Foon hindaaqqooturra jira laamma. Maa'idaa isaa sanirra jechaadha. Yaada. Maa'idaa jechuun amma gaa nyaatuma dhiyaate kana waan irratti nyaata dhiyeessan kana sufraa haa jedhaniin. Wa'aleehaa laxmu dajaajin haala foon lukkuudhaarra jiruun. Fadakala jechuun ol seenee jedhama. Manuma kana rajulun jechuun gurbaan min banii Teemillaahi gosa gartee gaa Teemillaa irraa ta'e tokko jechaadha. Maqaa Allahaatitti idaafaa godhamte laamma gosti sun jechaadha. Min banii Teemillaahi gosa Teemillaa irraa kan ta'e jechaadha. Gosti isaa warra Teemiiti. Teemillaahi. Teemillaatis ni jedhamti jangaafa duraa Teemillaatii turte gara Teemillaatti jijjiiramte fakkaatti. Ahmaru jechuun diimaa ka ta'e gurbaan kun gurbaan diimaan tokko shabiihun jechuun kan fakkaatu bilmawaalii jechuun ummata araban ta'in ajama ka fakkaatu jechuudha. Bil ajami jechuudha. Ajama fakkaata namni kun warra booji'amee biyya biraatii dhufe. Amma inni kun gartee roomaanota fa'aa ta'uu mala amma. Waraana gartee gaammaan tana ruum jalaa xalafanii yookiinis booji'anii fiduu dhufuutiitu mala jechaadha. Shabiihun bilmawaalii immoo inni kun uummata araban ta'in fakkaata. Ajama fakkaata. Faqaala lahu jechuun isaan ni je'ee eenyu? Abii Muusaa al-Ashaariin halumma jechuun koottu jedheen imma. Isa kanaanis koottu jennaan fatalakka'a jechuun ni dhaabbate gurbaan. Booda deddeebi'e jechuun ni dide jechuu baran malaa. Ni qaqqabame jechuun waan kanaatu hin ta'iniifi. Inni nu maal jee jaan Abii Muusaa isaa gartee gaa waan tokko nyaatu arkeetiin faqadirtuu waan san jibbe jee. Shirkee wanni sun naaf hin taane amma waa'ee lukkuu tanaatiitu isaaf hin ta'inilaa. Fatalakka'a jechuun fataraddada jechuudha. Wamtana'a ni dide. Watawaqqafa ni dhaabbatee jechaadha. Faqaala lahu jechuun isaanii jeemmaas Abii Muusaan halumma koottu jedhee yaame. Inni ra'aytu Rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam. Ani ergamaa rabbiitiin arkee yaa'akulu. Kanyaatuun arkee minhu jechuun foon lukkuurraa jechaadha. Inni maaliif shirkiree waan kana maaliif jibbe? Maaliif? Lukkuun tun waan gartee gaa qazira waan xurii waan wannaa sagaraa namaa faa nyaatti. Kanaaf immoo maali? Naannoo isaatti nyaatamtu fakkaatti maasees. Jallaalaa san keessa hin galturee isiin.
Jallalaa jechuun beeyladaa udaan namaa nyaattu sagaraa nyaattu jechaadha. Aywa amma sanfaaf jibbuutiitu malaa. Kootu jedhee ergamaa Rabbii hawaan kana nyaatuun argeen amma foon lukkuun nyaadhamtii jechaadha. Aywa sagaraa fayyadamuu isiisaniifoo hanga tokko fuudhanii waa nyaachifnaani keessumaa baarakinan qabuu jaan akkuma beeyladoota kaaniiti jechammo. Fakkeenyaaf amma re'ee loon gaala kana gartee gaafoo beeyladaa udaan namaa nyaattu sagaraa namaa nyaattu irraa ni dhoorkanii aanan isiirrallee ni dhoorkanii ergamaan sallallahu alaihi wasallam. Hanga isiisan okaayanitti hanga isiisan waa guyyaa hanga ta'e wayii nyaachisanitti jechaadha. Amma isiis akkasumatti nyaachisanii bishaan obaafnaan kanumaan keessaa baati rakkinan qabdu jaan. Aywa naam. Amma waa'ee lukkuu tana dhugaa uummanni gariin hin nyaatu ammumaan tana faadha barutti jiran malee warri gariin hin nyaatu uummatuma aadaaf waan kana hin nyaanne jira jechaadha. Innummaanuu silaayii isummaanuu bakka itti beekamtuudha. Uummatuma gara kaabaa kanaatiitu hedduu waan kana fidee mire kanumaatiitu beeka. Maal jedhan amma alhadiisul ashiru jechuun hadiisni kurnaffaadha. An ibni Abbaas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbaas irraa gabaafame anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala nabiyyiin rabbii ni jedhee idaa akala ahadukum tokkoon keessan hoggaa nyaate xa'aaman nyaata hoggaa nyaate falaa yamsax jechuun hin haqiin yadahu jechuun harkasaa bilmindiili maarrabitti sooftitti waan itti haqan sanitti naqatiin hattaa yalacaqahaa jechuun hanga isii arraabutti oo yulciqahaa yookiin hanga isii arraabsisutti jechaadha. Amma qulqulleessuu gaariidha. Nyaanni inni qorii irratti hafe inni gabataa irratti hafe sunii fi kan harka irratti hafe kunis gosuma nyaata inni nyaachuu tureeti laamu. Warra zamanaa kana faatiitu uummata fedhii lubbuutiin nyaatame santuu waan akkanaa kana balfa malee akka shari'aatitti harka gartee gaawwayitti haqatuun hin jiru. Amma idaanuu nyaata hoggaa nyaatan woomatti haqatan malee dhiqatanii jechuu kennee akkasiitiitu beekamaadha. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam nyaata hoggaa nyaatu quba sadii nyaata yaani. Bisalaasatti asaabi'a qubbeen sadii nyaata jechaadha. Kun immoo gartee gaa nyaata hedduu namatti hin qabanne baana mooduu akkamii. Nyaata yoonii fi dhiqamfaa malee yoo gartee gaa dhangala'oo wayitiin saabuna fa'aan waan ajaksii fa'aan dhiqan malee namarraan baane fa'aa jira. Fooliin isaa shurukkaan isaa yaadha. Garuu wanni beekamaan firraaquudha. Nyaanni garii nama sooftumatti haqatuudhaan maarrabii sanitti fa'aa haqachuudhaan kan namarraa bahu jira dhugaadha. Amma walumaa galattuu harka arraaban malee yookiin nama biraa arraabsisan eenyu kasiif arraabure haati manaa faanne arraabuu dandeessi. Yookiin yoo gabritti qabaatu ta'e sunis irraa arraabuu dandeessi. Amma walumaa galattuu odoon arraabne harka san deebi'anii firraa qulqulleessuun hin ta'u jechaadha. Horiinis arraabamuu qabdiidha. Amma kun gaawwanni fidameef yeroo foon tokko nyaatte akkasumatti fuutee odoo firraan arraabne harka kee hin dhiqatinidha. Harka kee wayitti naqatinidha. Israafa taalaamma. Nyaata nyaatte san keessa barakaan bakka kam akka jirtu hin beektu jedhan ergamaan sallallahu alaihi wasallam. Akkasi gaa'ee warra waan baratetti hojjetu rabbi nu haa godhu. Darsiin teenya taarraan tanaa akkana fakkaatti barnoota itti fayyadamnu kan itti hojjennu rabbi nuuf haa godhu waan baranne keessa rabbi barakaa nuuf haa kaayu ilmi barakaa rabbi nuuf haa godhu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا. ربي سن الرجال، تبارك الله فيكم.